Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. Akkaataa monetization YouTube itti gootan bara 2023 seera haaraa isaa waliin YouTube monetization haala kamiin guunna video jedhu tokko isinii qabadhee dhufeen jira. Hiriyoota keessanii share gochuudha akkasuma warri haaraa taatan maatii ta'uudha. Akkasuma like tuquu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaan gara barnoota keenyaatti yeroo dabarfannu YouTube monetization guutuudhaaf YouTube Studio Google Chrome irra seentanii mallattoo doolaraa tuquun gara fuula dura deemuudhaan haala kamiin akka apply goonu waliin ilaallaa jechuudha. Chrome irra haala kamiin akka seenamu kana hundaa ni beektu barnoota duraanii keessatti yeroo baay'ee deddeebi'ee agarsiisan ture. Kan hin gadi jallisee agarsiisaaruuf yoo barreeffamni hin mul'annee fi namni tokko egaan yeroo sa'aatiif subscribe guuttate sa'aatii 4,000f subscribe 1,000 yeroo dabarfate apply now ka jedhu kun ni banamaaf jechuudha. Kana jechuun karaa ittiin maallaqa argatu irratti banachuudhaaf beeksisa irratti hidhachuudhaaf shortii yookaan viidiyoo gabaabaa maallaqa argachuuf membership banachuuf super chat banachuuf shopping irraa maallaqa argachuuf monetize apply godha jechuudha. Monetization apply gochuuf sa'aatiin keessan dirqama guutuu qaba. Subscribing 1,000 ol darbee right ta'uu qaba. Akkasuma bakki sa'aatii kun 4,000tu barbaadama 4,000 ol darbuu qaba jechuudha. Two step verification is right ta'uu qaba. Kana duraan sirriitti agarsiiseen jira. Fuula haaraa irratti bara 2023 monetization guutuuf apply ka jedhu kana tuquudhaan gara fuula duraa deemnaa jechuudha. YouTube irratti monetization guutuuf YouTube keessan apply gochuuf. Apply yeroo isin tuqxanii gara fuula duraa deemtan haala kanaan baasa. Lakkoofsa tokko haga 3 jira. Baay'ee salphaadha monetization guutuun. Lakkoofsa tokko seera YouTube simanna. Start tuquudhaan jechuudha. Yeroo isin lakkoofsa tokko simattanii kaatan lakkoofsi lama immoo ni banamaa jechuudha. Startiin daalachaa'ee ta'u jala isaa jiru ni banamaa. AdSense wal qabsiisuu gara kaffaltiin keessan ittiin isinii kaffalamu wal qabsiisuudha. Lakkoofsa sadii wanni nuti guunnu hin jiru. YouTubein video ilaale monetization itti nu simachuu qofa. Kanaafuu startii magariisa lakkoofsa tokko jala jiru step tokko jala jiru tuqna. Yeroo tuqne seera YouTube haaraa bara 2023 haala kanaan fidee dhufa. Gara gajjallaatti gaddeemuun sanduuqa raayitii itti goone seera san simannu tokko jira. Gara gajjallaatti haga dhumaatti gadi adeemnaa jechuudha. Barreeffama kana dhumarra yeroo geessan I accept the best terms jira. Sanduuqni lama yoo isinii dhufe lamanuutu raayitii gootu. Yoo tokko ta'es tokkumatti raayitii gochuudhaan cancel accept terms jira. Accept terms isa jedhu tuqxuu jechuudha. Sanduuqa lamanitti erga raayitii gootanii booda yeroo nuti accept terms tuqne ni eegna haga lakkoofsi tokko dan jedhee lakkoofsi lama startiin lakkoofsa lama jala jiru nuuf banamutti yeroo lakkoofsi tokko danii ta'ee biluu magariisaan akkana nu bobeesse startiin lakkoofsa lama jala jiru steepiin lama jala jiru ni banama biluu ta'a jechuudha. Kanaafuu startiin lakkoofsa lama jala jiru tuqachuudhaan AdSense keenya foormii kunna. AdSense irratti waa 4 yookiin 5. Kanaafuu waa takka wanti nama sodaachisu hin jiru. Wanni nu barreessinu waan xiqqoodha. Startii kana tuqannaa jechuudha. Startii yeroo isin tuqxan sanduuqa filannoo qabu tokkotti isinii dhufa. Start ka jedhu kana yeroo isin tuqxan jechuudha. Sanduuqni sun wanni inni isin gaafatu kanaan dura AdSense banattee qabdaa nuun jedha. Moo haaraadha nuun jedha. Kanaafuu gara AdSense nu geessa waan ta'eef sanduuqa kana keessa tuquudhaan yoo duraan qabaattan qabaa filattu yoo hin qabaanne no, I don't have an existing account. Ka jalqaba qabaa jettanii wal qunnamsiisuuf kan qabdaniin ka gidduu immoo hin qabu jechuufi ka dhumaa immoo hin beekuudha. Kanaafuu isa gidduu filanna. No, I don't have an existing account. Kanaan dura banadhee hin qabu ka jedhu filattuu jechuudha. Kana jechuun AdSense irra nu geessa. Continue tuqanna erga kana goonee kaane continue ka jedhu kun as jira. Continue irra tuquudhaan gara fuula duraa deemna. Waa takkitti baay'ee salphaadha. Yeroo isin continue tuqxanii gara fuula duraa deemtan emailii filadhu isiniin jedha. Emailii keessan kan YouTubein keessan ittiin banamee jiru irra tuqxu. Yeroo isin emailii sanarra tuqxan gara fuula duraa isin geessa. Gara fuula duraa geessuudhaan emailii keessan gubbaa ka'e AdSense Google AdSense sign up isiniin jedha. Linkii YouTube keessanii jalatti ka'a. Fuula kanarratti waan baay'ee miti wanni nuti guunu. Yeesii qofa filachuudhaan biyya keenya filannaa jechuudha amma. Xiqqoo gadi siquudhaan yes send me customized help ka jedhu yesii tuqne xiqqoo gara gajjallaatti gaddeemuun biyya keenya filanna Ethiopia. Select your country or territory nun jedha. Sanduuqa san keessa tuquudhaan biyya monetization itti guutaa jirtan
Itoophiyaa filattuu jechuudha. Biyya feetanuu jiraattan Itoophiyaa filachuu qabdu maaliif akkaawuntii baankii kan Itoophiyaatti galchitu waan ta'eef jechuudha. Itoophiyaa kan jedhu erga filattanii booda gara gajjallaatti gaddeemuun sanduuqa raayitii itti godhamu jira. Sanduuqa sanatti raayitii godhanna. Yes, I have read and accept the agreement kan jedhu kana raayitii godhe create account tuqnaa jechuudha. Create account kan jedhu jala jira. Yes, erga goonee kaanee sanduuqatti raayitii godhe create account. Create account kana tuqnee yeroo irra dabarfannu amma AdSense formii guunnaa jechuudha. AdSense formii guutuu irratti namoonni baay'een dogoggora jarri uumanis sirreessinee irra dabarfanna. Maaliifi namoonni baay'een lakkoofsa poostaatiif postal koodii irratti dogoggora baay'ee uumu waan ta'eef asirratti haala kanaan nuu fida. Customer information ka jedhu kana gad darbinee maqaa bira deemna nuti. Account typing individually dhumarra taa'uu qaba. Wanni nuti tuunee irraa jijjiiru tokko hin jiru. Name bakka jedhutti maqaa YouTube keessanii irra kaawwan ta'eef sana irraa haquudhaan maqaa keessan guutuu irratti barreessitu. Maqaa keessan maqaa guutuu. Address line 1 isa jedhu irratti sanduuqa ittaanuu irratti sarara ittaanuu irratti Itoophiyaa biyya keessan katabdu. Maqaa keessan erga katabdanii booda neemii jalatti sarara jalqabaa irratti sarara ittaanuu irratti Itoophiyaa biyya keessan address line 1 isa jedhu irratti address line 2 irratti poostaa mana poostaatii isiniif baafame mana poostaa deemanii maatiin keessan yookaan isinis deemtanii sanduuqa poostaan barbaada jechuudhaan poostaan isinii ba'a lakkoofsa poostaa keessan sana irratti katabdu paa guddaa oo guddaa xuqaa baa guddaa oo guddaa xaa gochuudhaan lakkoofsa mana poostaatii isinii ba'e yookaan ka hiriyaa keessanis fayyadamuu dandeessu. Address line 2 irratti guutama kun. Lakkoofsi poostaa kapiinii irratti isinii dhufu. Postal koodiin garuu koodii naannoo biyyattiiti. 000 irratti fayyadamuu dandeessu yoo gandi keessan hin qabaanne. Kanaafuu lakkoofsi poostaatiif postal koodiin tokkoo miti. Lakkoofsa poostaa address line 2 irratti guuttu. Lakkoofsa piiniin irratti isinii dhufu yookaan ergaan irratti isinii ergamu. Kan mana poostaatii dhaqamee isinii fuudhamu gaafa ergaan dhufe. Postal koodii inni jedhu garuu koodii naannoo keessaniiti. Yoo naannoon sun qabaate yoo dhabe hoo 00 guutuu postal koodii isa jedhu irratti. Lakkoofsi poostaa garuu dirqamaa jechuudha. Kanaafuu 00 kan guutamu postal koodii irratti. Sun koodii naannooti. Yoo Finfinnee taatan 1000 guutu. Garuu address line 2 irratti lakkoofsi poostaa barbaachisaadha jechuudha. Sanaan booda town or city ka jedhu irratti maqaa magaalaa keessanii irratti katabdu jechuudha. Magaalaa bakka poostaan sun irraa baafame. Magaalaa poostaan sun irraa baafame irratti guutuu jechuudha. Kanaafuu garaagarummaa isaa dirqama beekuu qabdu. Maqaa guutuu barreeffattu jalqaba. Sanaan booda Itoophiyaa address line 1 irratti. Address line 2 irratti immoo lakkoofsa poostaa mana poostaatii isinii bahe. Isa ittaanu irratti postal koodii yoo Finfinnee taatan fakkeenyaaf 1000 guuttattu. Yoo hin taane garuu irra caalaan isaa 004. Town city irratti magaalaa poostaan irraa bahe. Sanaan booda lakkoofsa bilbilaa optionalidha. Yoo barbaadan ni guuttu, yoo barbaadan ni dhiiftu. Lakkoofsa bilbilaa guutuu qabnaan garuu ka Itoophiyaa guutaa ka abbaa fedhee haa ta'u. Malee ka biyya alaa irratti guutuu hin qabdanii jechuudha. Kanaafuu haala kanaan irratti guutuu qabdu. Lakkoofsa poostaatiif postal koodii addaan baafattanii beekuu qabdu jechuudha. Maqaa guutuu maqaa biyya keessanii Itoophiyaa sadaffaa irratti poostaa quxurii lakkoofsa poostaa sanduuqa xalayaan irratti isiniif ergamu. Sanaan booda post koodii irratti barreeffattu jechuudha. Yoo Finfinneen taane 00. Sanaan booda town city magaalaa poostaan irraa bahe. Kanuma qofa kan monetization YouTube irratti guutamuu jechuudha. Erga kan haala kanaan guuttanii kaatanii lakkoofsi barbaachisaa miti guunnaan garuu ka Itoophiyaa guuttu sanaan booda submitii tuyxuu jechuudha. Submit ka jedhu kun jala jira. Submitii sana tuyxu. Ni eeydu haga inni gara YouTube'itti ofiin isin deebisutti. Redirect to YouTube isiniin jedha. Gara YouTube isiniin geessaa isiniin jedha. Yoo barbaadan redirect Twitter rakkina takka hin qabu gara YouTube isin geessuun lakkoofsi tokko dan jedhee jira. Lakkoofsi lama in progress ta'a. In progress jechuun ilaalamaa jira. Sa'aatii haga ta'e murtaa'een booda siif deebifnaa jechuudha. Not started ka jedhee ka duraan daalachaa'ee taa'u kun in progress jedhee halluu keelloo qabataa jechuudha. Ni eegna haga inni in progress halluu keelloo sana ta'utti.
amma halluu keellootiin fide lakkoofsi tokko danii ta'ee jira seera simannee jira lakkoofsa lama foormii guunnee jira foormii guunne sana ni eegna haganni nuu deebisutti haganni akka lakkoofsa tokko dan jedhee biluu ta'utti ni eegna yeroo baay'ee sa'aatii 24 keessatti deebisa lakkoofsi sadii garuu wanni nuti guunnu tokko hin jiru yeroo lakkoofsi lama nu simatee danii ta'e lakkoofsi sadii in progress of man ta'e YouTubein video keenya ilaala yoo video nuti achirraa qabnu seera qabeessa ta'e gara monetization nu dabarsa sanaan booda beeksisa irratti hidhannaa jechuudha yeroo lakkoofsi sadii nu simatee jechuudha lakkoofsi lama amma guunnee jira foormii sa'aatii 24 eegnaa jechuudha haga inni akka lakkoofsa tokko danii ta'utti akka inni akkasitti ta'utti ni eegnaa jechuudha ka keelloo ta'e kun danii ta'a yeroo inni danii ta'e lakkoofsi sadii ofumaa YouTubein nuuf ilaalee monetization itti nu dabarsaa jechuudha kanaafu steepii salphaa ta'e kanaan monetization guutuu qabduun isiniin jira barnoonni keenyas kana fakkaata akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii